Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Guyyaa idaa jechuun guyyaa gammachuu, guyyaa nyaataa dhugaatii, ayyaamu akli wa shurb. Jaabni kee bareedina keetii, bareedina keetii, kabajaa ulfinaa duraa islaamaa. Guyyaanya taasii bukaati daati bashannana. Kaka bokusi imam makanan mila jala dahaje akkana gajje wahuma fuudhu gajjette waan kana lafatti si qaqqabe qacceen imaamaatu bija keessa roite imimmaan irraa yaa'e. Baguma geessan guyyaa idaati guyyaa idaati. Eidul Mubarak muslimun Eidul Mubarak muslimun ayyaana waggaa baga geessanii. Bismillahi alhamdulillah. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. hordoftoota amantii islaamaa akkasumatti kan TV Hamilta irraan daawwachaa jirtan بقى أيانا إيد الفطر دا خبره خد أفرتمي سدينا جان جيسن سنين. عيد مبارك كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ويان عيدا ونقول جبر على الدقود يوم أكل وشرب وذكر الله. يوجا نوز عبد الله. يوجا نيل عبد الله. ما شاء الله نيات أرسل تلقى ويان جبر. ويان نياتا ويان لغاتي. ما شاء الله. عبد الله. نيان نيرويني. بقى يان إيدنا عيد جيس. مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. برول إيران فن درس حواسا خدني. إيه حواس خنا لو بدنا نرى حواس خنا جالس نوان تيجا. بقى يانا جيس. بقى إذا ربي نوجه ما شاء الله ورا أنا ورا سلام خبره هدودا. خأمري خيسة دير. ورا أنا حمدي. أمتى بربو عبدي دا ربنا هقول. ربنا هقول إن شاء سنين الله. لرب أمري سنها ديريس. ورا هو جيو أمتى تيجي دي بربي سنها هقولو. ما شاء الله. الحمد لله. مالي والجين. وني أراند والجين يبقى. جد قال دليل أقدر ما شاء الله. سجنتا أدعى كرتي دوتي. أوه هم بفنّي. هم بفنّي دي. هولا نبى غاري أو دو على خير يعني. سجنتا أجايب أبدو بقبنا. خنا أجا سجنتا تنسينا خير ودفنه. ويوم يا إيداتي كاي. يوم أكل وشرب نجاني مال ترى. وذكر الله. ذكري هو بكبوه له. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله. يا عبد الله ناخذ جونجين جوانتن. الله أكبر. وزت يا من نجيو. لا الحمد ما شاء الله. يعني بريد كبار ما أنغمتنا بكانغا جيت. كلا تومان. كمان. أرا سكنتا تكبير تلا تسنجين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبوغا دبين جبدو دبين شيكانيتي أمة خينيا أمة مسلمة ورين TV Hamilton هوردوفتن داوتوني خينيو هندينو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورا برنا خبر هدو إيه قالوا كنا سلامتا شكرا كنا ديبزو قبضني مال دادا ما شاء الله. ورا برنا خبر هدو خا أمته هدو ديبسي أيانا عيد الفطرنا أيانا يفتو ربي نوعتا يسوي كذا إن شاء الله بقى جيسن من مسلمة هندينو سجنتا تنخيست
bakka sheekanii yoggaa jennu gaa dubbii sheekanii jabduudha warra dura bu'oota ummata muslimaa jechuudha inshallah iidi tuni duruma jirti gaafa dura nabi keenya alayhi salatu wassalam makka irraa ka'ee gara madiinaa godaane warri madiinaa kun boohina jala jaame gudaka warri madiinaa kun guyyaa lama qaban amatatti khabahanii taphatan tapha hoggaa jaangaa tapha kana akka biyya tana kana jiru hin seena tapha ajaa'ibaati ture tapha gandii dhabuu hin dandeenye jechuudha waan akka dhiichisaati dhiichisa kam dubbatta saboo dhiichisni bar tapha lallaafaadha tapha ajaa'ibaati ture seenye tapha kana gandii dhabuu hin danda'u nabiin alayhi salaatu wasalaam diin islaamaa bareedaa kana qabateeti ka'ee dhaqee beektaa hoggaa dhaqee aadaa gandaa kana ilaale yaa boleessoo gandi guyyaa ayyaana kana taphaaf godhatan kana bahaniiti kun as fiigaa kun achi fiigaa kun ni taphataa kun ni bookkisaa waan biraati bar akkanuma waliin laalee nabiin alayhi salaatu wasalaam gaa wanni beeka wanni jaahiliyyaatuun hamtuu if keessaan dhabdu eegaa seeralma namaatii miti waan fokkattuu baay'ee if keessaa qabdi nabiin alayhi salaatu wasalaam hoggaa dubbiin tun isa yaachifte akkasitti guyyaan ayyaana iidaa lama akka waggaa tokko keessatti amantii islaamaa keessa murtaa'u rabbiin seera isaa tumee buuse nabiin alayhi salaatu wasalaam lafaa ka'eetuma barsiise ganda aboo guyyaa keessan lamaan amata keessaa baatanii taphattan kana guyyaa ayyaana lama akkaan irra caalutti rabbiin isinii jijjiiree jira jeen guyyaan kun eega gaafa san jijjiirame jechuudha ummata islaamaa biratti akkuma gaafa san kaayametti hanga irraa deemaa jira as boodaas ituma fufaa jechuudha amma ummanni keenya kanummaan silaa islaaminaadhaan walirraa dhaalaa dhufe kun guyyaa iidaa kana iidul adhaa fi iidul fitris haa ta'u akkaataa itti dabarsan tokko jira ka aadaan dhuftee itti laaqamte jechuudha akkaataan aadaan dhuftee itti laaqamte kun karaa rabbahee dhiichisa kun immoo deemee footoo ka'a kun immoo duraa fi dardaraan bahaniiti guyyaa ayyaanaati jaanii maal jaanii waan adda addaatiin dabarsan wanni kun shari'aa islaamaa keessatti gammachuudha ibsina jaaniitti isaan godhanii miti shari'aa islaamaa keessatti dhoorkaa kaju barsiisuu ka qabu sheekanii jechuudha dubbiin sheekanii bakka tanatti ijoodha dubbii jabduudha jechuu kiyyaan baana kanaafuu gaa obboleen keenya bakka sheekan guutuudha bu'eetiin ergaa tana dabarsuu barbaade jechuu kiyyaan baana namni sagalee tana dhageessan hundinuu guyyaan ayyaana iidaa akkaataa nabiin alayhi salaatu wassalaam ummata jaahiliyyaarraa gara amantii islaamaa bareedduudhatti jijjiire sanitti bakka sanirraa jijjiiramee ka'uun qabu jechuudha akkasumatti geggeeffamuu qaba bakka gorsa itti dhagayan bakka barnoota islaaminaa itti dhagayan bakka gartee toobaadha amma guyyaan iidul fitrii kun guyyaan rabbii subhaanahu wa ta'aalaa keessatti ummata muslimaa kana hedduu warra soomanaa bahee ibiddarraa isin bilisoomse jooni guyyaa rabbiin akkana jiru kana waan shari'aa islaamaa haraam yoo dalagan akkam guyyaa sitti murtoomsu ta'a jechuudha kanaafuu bakki tuni bakka sheekan ergaa bareeduu dabarsuu qaban ergaa sheekanillee hordofanii akkasitti irraa fayyadamuu qaban yaada jiru kabiraa ayyaanni iidaa haala mijeessuu qabanii dhimmi dhimma sheekaniiti jechuu qiyyaama eewwaa akkana itti gaafatamummaa sheekantu qabaa jechuu qiyyaan baan ammas sheekanirraa qajeelfama fudhachuudhaan yoo ta'e malee iidditi yakkaminna duraa baddii nama yaachisuu qabdi beekadhu ayyaana iidaati qajoo amma kabaadiyyaa maal godhanii beektaa guyyaa kana magaalaa deema ka magaalaa ho'isatti deema bakka bashannanaa eegaa iddoo turizimii jabaatii bakka adda addaatti deema jechuudha guyyaan kun guyyaa toobaadhaati guyyaa nyaataa dhugaatiiti guyyaa gartee ittiin bashannana adda addaa dabarsanii jechuun hin galleef jechuudha bashannanni shari'aa islaamaa keessaa ni jira jechuudha ka diinii wajjin wal qabate ka islaaminaa irratti hundaa'ee ta'uu qabaa jechuudha kanaafuu bakki tuni bakka laalamuu qabdu obbolee muslimaa ergaan ani dabarsuu barbaadu kana jechuun bakka sheekanii wayee maashaallah allahu akbar بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم درجة سه نما مسلمة مراه نمني إيده خنا هجد برسو أكجرتي إرجما ربي عليه الصلاة والسلام درشين خين نجى أكيسان لفخاية نتي دبرسو كوا إيده يشون جويا جرتي جمتشوتي جويا جمتشوتي مولي فتاني تنافي نبي حديث نريف شيء خاص فقد بدلكم الله جين بكيسني بوسي جين ربين قيوم إيسان قرتي خبجو ترانسان
dhiisaa qofa osoo hin taane bakka buusuufi gartee amantii islaamaa keessallee haa beekani akka gammachuun jirtuu je duba dhaamsi kiyya kan dargaggootaa keessattuu namni gartee guyyaa iidaa hararraa bahuu amantiirraa gartee waan amantiin hin barbaachifne namni dalagu dargaggoodha irra guddaan isaa yaa nama dargaggeessa taate gartee baatii takka guutuu gama rabbii subhaanahu wa ta'aalaa toobattee waan itti jirtu sanirraa gama rabbii deebitee guyyaa gartee sartifikeetni silaa sii kennamu namni tokko hogga baratee bara dhuma amatatti ni eebbifamu leenjii gabaabdus ta'u leenjii dheertuu taatus ni eebbifama san booda moo waraqaa ragaatiin akkas wasdual jaani waraqaa ragaatu addunyaa irratti sii kennamaa jechuudha rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa guyyaan kun guyyaa gartee namni badhaafamee rabbii biraa galu jechuudha guyyaa jabaa waan ta'eef akkana beeknee waan rabbiin jaalatu qofaan haa dabarsinu amantiin islaamaa guyyaa iidaa akka sadiitti adda qoodee rukni sadiitti adda baafte yoomii akli wa shurbin wa dhikri lillahi ta'ala guyyaa gartee nyaataa fi dhugaatiiti keessanni nyaataa keessattis ni dhuyda akkasuma immoo guyyaa rabbi subhaanahu wa ta'ala ittiin gabbaran waan ta'eef gabbartiin guyyaa kanaa guddoo wanni godhamu miskiina gartee ollaa kee jiru gargaaru waan gartee rabbi subhaanahu wa ta'ala baatii takka guutuu dhiifteefsan amma dargaggoon keenya irra hedduun yoo laalle bar baajaaj baay'ee tana irra guddaan dargaggeessaa hoggoofu ramadaana duratti wanni keessaa dhiichisu xiqqoo malee mana muuziqaatiin seenee si jechiisa hogganii fi ramadaanni seene alhamdulillah toobataniiti akka waan miimoorii sun jijjiiramtuuti beeki irra guddaan isaa hin haquu bar siimuma jijjiira miimooruma jijjiiru abatoonitti akkas tahuu hin qabu shabaabni keenya miimoorii gartee jijjiiroo osoo hin taane if jijjiiruudha namni yoo qalbii isaa ka jijjiiru taate gartee guyya soddon guutuu gama rabbi eega toobatte nashiiduma eega dhageeffachaa bahate gartee wallee teessanitti hin deebi'in وان قرتي دولار رمضان ربي سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة إسي قرتي إيقا جارتي بودة ديدو انت رتاقاتو لجانب بني إسرائيل ومتى دلي صفتو هدو قبدي دولتين جبري فويانو مجتين غنم موهي خانو مجتين وان قرتي فايدة هنقب أما جارني غنم ديوغو يجو أكا كسنتاني جلقب قيان كوني قيا ربي انتسلالو دوبا dhugatti ati gartee baallama guyya soddomeen rabbiidhaaf of qabdee irraa toobatte san itti deebitamoo ittiin deebitu guyyaa rabbiin dura silaalu guyyaa rabbiin simil keessa waan ta'eef yaa nama dargaggoo taate haraam irraa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa si haatiisu rabbiidhaan tiifame waan rabbiin jaalatu qofaan guyyaa kana dabarsiin jaa insha Allah masha Allah Allahu akbar insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh baligani islaama hordoftoota akkasuma hordoftoota TV Hamilton بقى ربنا سبحانه وتعالى عيد الفطر برا كم تكوفي دي بافري أفتم سدي نجيان التيني سنجي التينوجي جنة بقى تجيتن إن شاء الله أمسك يعني أمسك كبابان هاون كينجا خانغرتي إلمان قديس خامنان أبد خلافان أبد أمسك كبابان سني كبا مي فكينيا أتي خيس إيدي بيكادو خيسوما جبدو خيسوما أكانجالت خيسوما كان زيالة توجاس لفته خيسوما أنا كنو خيسوما أكا خيسوما زنفيتو خيسوما يسمو إيكا بو إيكا أكا تفيتو خيسوما يسمو إيكا أما كان عمو خيسوما غريب تدرا فينجر تديم فينجر تأيجن فينجر خيسوما تنامو ديركي دان وان يسين فين يا شيء نيجي نندي أكا واسر خيسوما أكو قدام تاتي يعني إيكا هذا أجى ديركي دان وان يسين فين يرفعون هنتات يو خيسوما تدوغان جالت يوم موجي بيته ماله هذا أجى إيدي خيسوما جودو خيسوما تن أكا يسين فيتو خيسوما إيدي مال فيتي كمچو فيتي أكا ربين جالتوتي أكا ربين غرتي بربادوتي gaggeessu fadha guyyaan kun guyyaa jabaadha. Kanaa jecha guyyaa kana keessatti abbaa manaa shoorra keessina. Ollaa shoorra keessina. Rabbi subhaanahu wa ta'ala ilma namaa kana darajaa adda adda godha. Akkuma gartee amala isaa adda adda godha. Qabeenyaas walqixa dandeettiin kennineef. Abaluu akkas godhatte inni isiin akkas godhatte akkas naa godhu qabda akkas godhu qabdeettee takkaffaa dhiidata nan balleessin. Dhiidata na gama faallaatti hin jijjiirin. Dhaamsi lammaffaadhaa
ijoollee ta'e taqiidhaaf gabbaaftu maali shamarran ilmoo ta'e mataa kaayyaa keessee fi ijoollee dhiiraatii gartee bakka wannaa geessee jala cirtee akka qalama adda addaa hidhii fi wanna dibdee huccuu rabbiin hin feene tagartee jilba gubbaa jilbarraa muraa itti bittee iida tana hin balleessin. Barboo namni gareen kan iidatti bar ulee fudhatu jira bar. Humbar iidarra tarkaan fudhatu jira bar. Iidarra osoo hin ta'in iidarratti tarkaan fudhatu jira. Kanaa jecha iidarra tarkaan fudhachuuf haa dhiifnu iida tana bifa rabbiin jaalatuun bifa islaamni jaalatuun. Mallattoo iddaa argamummaa ni garsiine ganama inshaallah. Gargaaraa yaamanii laga lagaa yaamanii rakkee gabaabbatus ilma abbaa yaamanii yaa ummata islaamaa guyyaa kana naasii walii yaamanii guyyaan sadi jabaadha ati yaa nafuu nafini guyyaan ilmaa jabaadha ati yaa nafuu nafini guyyaan intalaa jabaadha ati yaa nafuu nafini guyyaan iidaa jabaadha halkan qaatiraa bultee guyyaa ciiftee rafini